Akkam jirtu kabajamtoota kee. Arraa qophii ajaa'ibaa tokko fudhannee dhufne sabboonaa Oromoo kan ta'e afaan isaa guddisuu keessatti shoora waraanaa kan taphachaa ture. Yeroo ammaa na bukkeetti argama. Isa faana turtii muraasa goonaa amma gara isaatiinis dabarsuuf jedha. Sabboonaadha. Aadaa isaa ni boonaa, seenaa isaa ni boonaa, afaan isaa baay'een jaallata, baay'ee kunuunsa. Isa waliin turtii goonaa na waliin tura. Nagaa keessanii waa'ee keessan namoonni baay'een beekuun dubbatu keessumaa sabboonummaa afaan keessan irraa qabdan irraa kan ka'e isin nama afaan Oromoo darajaa tokko ol guddise taatanii argamtu. Akkamitti namni afaan kanatti argamuu dandeessan? Awo likkino maaliif yoo ta'e nuuni afaan keenya guddise. Yaa'u Oromoon duriyyuu beekaadha. Nuun afaan keenya guddisuuf teelaatti hin deebine. Awo እንደዛ ነው. Kan qeerroon qabatu natti fakkaata. Shimalli kun shimala inni eessa? Naannoo eessa? Kun shimala min sibiila. Uummata Tigraay qabata. Malee qeerroo Oromooti. Yaa wayyaan kun baay'ee bareeda. Wayyaa aadaa Oromoo keessaa natti fakkaata. Wayyaa aadaa eessaadha? Baay'ee natti tola yeroo wayyaan aadaa keessaa. Kun kan Tigraay. እግዚአብሔር ገብነ ጤናውነስ nama tokkotu naa wadde. Namoonni sabboontoota keenyaa maalat namoota ciccimoo keenyaa jechuudha. Waan akkas akkasii kan dhaamsuu kana qabnaa. Ati immoo ergaan kee xuruudha. Kanaaf galatoon sansit moonatti naari. Galatooma. Ikirtaa naaf godhi. Ikirtaa siifan godha. Hojii gaarii hojjechaa jirta gaa. Jabaadhuuti afaan kee taalaaqii godhi. Darajaa adda addaa irraan geessina. Haa ta'u namoonni si bira turanii amma maksa Oromoo keessatti harreen saawwa keessa saawwii harree keessa ol akkuma harreen ol dhufti baabaalii jedhu sana fudhachuudhaani afaan keenya taalaaqii gochuudhaaf inni dhumte. Budiga.